هنديبو هنجو بر هنجو بر نبيين نبي بودن دفو جرو جچو مال جچو بو نبي إيسا نبي يما هاري أن إرجم نبي ربي تيس نبيين نبود رفين جنة نبي إيسا شريعة نبي محمدين بو أمالي شريعة هاري آمتي هايا آدم بكتنا الناك أبيغا هدرا شريعة هاري آنبو شريعة نبي محمد كيسا توحيين تهيني جيرا تغانا نبي موسى نبي عيسى الروحي تاتو نايمي مي تانتين ديبين أسيتين ديبين أتين كفو يتي أمانتامي آدم غافيتي ياتنا ديبس ملان أركتمو غافيتا ديبس فينتاو تياهون ديبين تيان ديبين درا تياهون ديبين تياهون ديبين أكلي داني فودا تجري مالي نمو توقف صحابة نبي إيرا حديثان ديبو جو أسفتي لا وانت كجرا أكلي ميت أكلي اللي يوفي دمين المارا كونك بدون فكاتيان أكخيتين بنا قرآن خيزتي يونب محمد نبي بوداتي جي نبيوني سدرا هندو وردا بري خطان جي ربين تبت نبيوني سدرا هندو ورمكا خيتي زمن خطان جي نبي محمد فيمو سيبود نبي ننجر جي قرآن حديثانيس لفخاره إيسا بودان نبي كدفو يو تاتي قرآن خنم فهليسوي تيبتو تون ufati dhabu sati raga sababa khaw aboju sababa khana akitti bakka dor kayyo jirati wana kai saraga dan yechu sanna dor ka akka tolfalle su isam kana ga akka tolfalle su fidete fidete jirta hin falle su hogadebu nabiyyi nabi muhammad boder gemeteti miti nabiyyi nabi muhammad du ergeme nabi sa santetuma sharima muhammadin hanga jiratu amata meka jirata jahadin جراتا وانتو إنه راوت سنيز شاري مرمو متنا خيستي ربين همي جروانتين زمان ودارتي ورنمان كنو خدرانا مرتي لوركاهم غافة ستة هيما مادا exception انجتشو يتكافت مكانامي بكام زنگرتي الرئيس يدوفي خاتم النبيين خجوغا نابودان ولنفال ليسوتان أتمو ولنفال ليسوتين مكسما فكات بيبيسي نبي يتين فوق يو نبي يتين فوق يو نبي يتين فوق واي تام تور تبوي تيسان نبي يخي جان ربيني حديث الدجال كيست نبي يخي جان تيموتي حديث ياجوج في ماجوج كيست وحي هاربو واي هاربو واي ربي تنبي إني خجيبيمو لكن سانتو نبي يوار رافودمو ونبي محمد يتو خجيبه بكتنا الدنا باسن واي بوتسان نبي إيسا تبوتي مو نما تكو خبرات تكو يو نبي جيتو باتي نما دنفات تبوتي تهيتو سيغافة تيجو تانا ديبسان تفكر قبدي بكتانا تيجو ديبسا تانا وانا ديبسا آدم إبيتا غافين قبان غافين انغافة تنتو تساني ان ديبسا ماس قوبي دانا كمان ايغي جرق امن را ديبسو جروسان قوبي دانا ديبسا إسان تيتانا ديبسي جام بكتانا راتي تيجان ديبين غافين تيجي رجاء القرآن الرا حديث الرا نسيني برباد والفعلي ساين سبب بعد ما ديبين تو آدم ديبي سمون ديبي فدين قرآنكم لقي فوق سامي بيت قرآنكم وان تيفي وان أما توفي وان فطور اللي توتاو نومي جرمي ينجو قرآن سجلسي قرآن فجزين نومي نبر قرآن خنا خيستي نبي إيسان هنديبي ونجو يو جراجو بات هنديبو تيت رجاء فطور نسبر باجس ni deebi'atee jiraachuu baannaan hin deebi'u qabdu ragaa fiduun barbaachisu. Jechuun inni hin deebi'u jee amanaa miree shari'aadha. Hin deebi'u jee amaneemi ni deebi'a kajuu ragaan quraan irraa yoo daaretti dhufuu baate hin deebi'u kajuu akkami ragaa deeffatare. Tanaree. Quraan irraa dhabne hadiisa irraa fiduu qaba. Bakka sana walii galna beeti. Hadiisa sana immoo gaafiilee hadiisa sana keessatti yookaan quraan irraa nasiin fiduu yoo quraan irraa nasiidhaan dhabe immoo ishaaraadhaan fiduu. Yoo kanarraa dhabe immoo hadiisa irraa nasiidhaan fiduu. Quraana keessa hin daarektiin jirti akkaataa itti dhiyeessitetti jechuudha. Lakki ani daarektii fi daarektuma jirti akkamitti jirti naan jii. Bara hin deebi'uudhaa jira si biratti. Bara hin deebi'uun ni jirti akkamitti jirti naan jii. Aadam booda namni tokkoon dhufu jechuun amma namni tokkoon dhufu hoggaa jaan ni dhufaa jecha ju'a isa dhufaree. Ini dhufan gaafin taatu. Hin taatu gaafii tuni zahir khalamadaati. Laal Adam. Adam bakka sana waan tokko kan jiru.
gaafii tana isaa miti shayni tafakkurni dheeysa gaafii nammaan gaafadhe tana nabiyallaa Iisaan oggaa dhufe rabbiin haaree waxyi itti ni godha moongoluu taakka eega waxyi itti godha nabiyyi kiyyani ja'an moo hin ja'u laama nabiyyi taheen dhufu jaan isaanii jechummaan isaanii kun hadiisa kanaa wajji waliin faalleessu hadiisni kun ammoo quraana sanii wajji waliin faalleessu nabiyyii booda nabiyyi dhufu jechee jiru wajji shayni isaanii ni dheeysaa miti anuun dheeysu tolcheetiin si deebisa eega tiyyanaa deebifte booda wallaahi siifin deebisa ati tana deebisiin si jechuu jira wallaahi billahi siifin deebisa kan tokkoon sasoo tolcheetiin deebisa ati isii tana deebisiin jedhu laali Adam zaayiraan haasa'u jira na fakkaata yooniif immoo kanaa ala gartee gaafuma tana dhukataa fi fiiga kan juu taate filiis haa ba'u nan dararina. Tafakkur kiyya gaafiin ifaa na fakkaatti. Dhiyeeffatte gaafiin namjaan dhiyeessite kun ammoo hin dhufu waan juu dhiyeessii jettee nimi akkasii bara. Egaa hin dhufu jechuun jiraami daliilatti nama yaadu osoo hin taane. Dhageeffadhu amma dhageeffachuutti hin jiraami ree. Eega nabi Muhammad nabiyyi irraa boodaati jennee booda. Irraa boodaati jenneemi nabiyyi biraatu dhufa namni jee jiraate ragaa fitata. Nabiyyi miti namni biraa tokkos tabaa tokko dhufa yoo kataate taate jechuudha. Ragaa fitannaa bara. Yoo jiraachuu baatte immoo akka hin jirre ragaa fitanii taati. Jiru hatanaa bara. Nabiyyi irraa boodaati rabbiin eegajje hin dhufuudhaa bara afaan Oromootti guuteef. Okay, naasii deebisa. Bakka tana gaafiin ati gaafattuun bakka tanatti jechuudha. Akkamiin ragaa fidata ta'etuun na dhufu jira kan ergamaa irraa booda jechuudha ragaadha. Wanni hubachuu qabdu Aadam na dhagaye. Isaan shari'aa biraatiin ergamee miti nabi Muhammad akka jedhe hadiisa keessatti inni khaliifaa kiyya jedhe malee ergamaa ergaa biraatiin dhufe hin jenne istisnaa godhe hadiisaa keessaa baase. Ta quraanni akkasii jumla dubbate san akka hamzaadhaaf daliilan taa'e wanni godhe hadiisa Iisaan ni dhufaa jiru suni nabiyyummaadhaan dhufaa osoo hin taane khaliifummaadhaan akka khaliifummaati bu'aadha sun. Okay. Adam bakka tana naa qabi qalamaan khaliifata haaje khaliifaa kana rabbi yaa khaliifaa kiyya jee waxyi itti godhe moo yaa nabiyyi kiyya jee waxyi itti godhe boo eega dhufe boo. Amma khaliifata irratti awwaa hin dubbanne. Amba katana awwaa hin dubbanne Adam. Khaliifata hariifatte tafakkur kiyya. Reefus dubbattee bara. Khaliifummaadhaan malee waa hin dubbanne. Nabiyyi haaraa ta'e dhufaa osoo hin ta'in fakkeenyaaf bulchaan akka bulchaatti jechuun khaliifaa bakka bu'aa ta'e yoo dhufe bakka bu'aan nabiyyi illee siraan akka ta'e yoo taate immoo yoo galtee khaliifaa nabiyyi khaliifota jara afranii bakka bu'aa isaa. Jara afranii irraa miti fuullee qiyaamaatti jechuudha. Lakki fakkeenyaaf jedhee afran khaliifaadhaami bakka namni bu'eem sallallahu alaihi wasallam yoo akkasumatti galtee dhufee bakka bu'aa taate nabiyyummaan qabu dhugaadha. Yoo ammoo kan waa hin gama zamaa sanatti godhamu ta'e taate يوان تقول وحي قفامت يا نبي خي جتشا وحي تقول يو نبي خي جي وحي خد تقول ذاته حديث خيسة تقول ذاته آدم أنا جتشا كنا أنا أودي أسمعني همزة جلك نيجي لا خنا نإنكارتا حديثنا واني ولا نبغى بوجزه خنا خنا تقول يا آدم عليه ragaadhaan fiduu hin dandeessu amma gabaabduutti yaada keetii yaada ragaadhaan amma isaan hin deebisuu hin dandeessu ragaadhaan. Ana haasawaa hedduu fadhu ragaadhaan isaan hin deebisu. Adam please yoo ustaaza hadiisa waa'ee dajjal keessatti waa'ee yaajuujii fi maajuuj keessatti waa'ee yaajuuj maajuuj keessatti nabiyyi xiyya jeetti rabbiin yaa nabiyyi xiyya ja'an taakka. Tole wahyi haareetti itti godha. Wahyiin nabi shari'aa kamiin akkam godhi jeetti godha. Laa hawla wala abuunaa obsi. Wahyiin nabi Muhammadittiin godhamin tarabbii yaa nabiyyi kiyya jechaatti godhu ka isaan khaliifaa nabiiti ja'an yaa khaliifaa tiyya jechaa rabbiin maattiin godhin. Akkam jee waa itti godhe natti hima. Bar yoo hadiisa san hin dhagayin hin dhageenye naan jechuudha. Hin agarree. Fidi akka jee shari'aa haareetti hime san waan inni ajajisan waa itti godhee shari'aa inni ajajisan fidi. Adam naa dhagayeeffadhu gaa. Yoon fide hadiisa san ni fudhattaa.
Lakki Fidi inni fudhachuu baatu ragaa. fudhachuu miti. Fidi uummanni dhaga'ame fidi fudhachuu miti. Jiraachuu beekuu qabna. Hadiisni sayyaa taanaa wanni diduuf hin jirtu. Hadiisni sayyini sayyinni. Amma sana fumaafuu gaafii baqatanii qabu. Sagamsa tafakkurummaa fi qabna fakkaatti gaafii. An beekaru takka tanaa beekuu qabdu tafakkur sagamsaanis. An namni deema jettee amanu. Jechuun akka amantii walii galatti waa hunda keessa deemee waliin beekumsaan ifi xiinxalee irra gahee hin qabu. Waamaan dubbisuu taate malee. Yoolii gartee xiinxalee gartee waa hunda gartee ajisaa fi quraan hunda saayinsii isaa qaree fixee akkasitti hin deebi'u jee taate sun gaafiraati. Warra deebi'ee jee amanuu keessaa. Garuu innaawaa gaafuma deebi'u sanuu gaafuma deebi'u jechuudha. Yoo nabiyyi ta'e deebi'u baate Isaan ilmi Maryam nabiyyi rabbii ta'uu quraanatti gudduu yaa rabbiin nu himeef nabiyyuma akka deebi'u akka qayyattan. Bar nabiyyuma Isaa kanaawu nabiyyuma irraa fuudhaniititi Waan nabiyyuma Isaa kanaawu waan takkaa obsi Isaa wanni jiru masii ibnu Maryam waan jiru kana masii kun kaan ka dajjaal kun waan jiru jecha hadiisni kunis ilma Maryam jeeta adda baase deebi'a jiru kun akkasuma akkasimi hadiisa hedduu jira adeebi'u qabu kun hadiisni tokko caalaa waan dibara hadiisa dhibbaa olii jira kan wanta adda addaa isa fidan hawaii deebuu isaarratti inni dubbisee beekatu amma kan dallaale deebuu isaarratti laal obsa gutak hadiisni hadiisa inni الراوين نواس ابن سمعان الأنصاري المحدث مسلم الراوي نواس ابن سمعان الأنصاري المحدث مسلم المصدر في صحيح مسلم أقرتني متي صفحة أو الرقم خمالة ما في بس أقلي في صدومي تربة خلاصة حكم المحدث صحيح ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بك مرادات تنسيدوها اوكي لكن دبي سيئ اي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظننا في طائفة النخل نبي عليه الصلاة والسلام قافتك واهي دجال دبتيتي سغلي ساق قبي متاسا الفودي حاجة غرتينوتي تمير خانا خيسا جرى جنة يا نتي جتشو سيغلي فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا نخيسة وان سنبيخي فقال ما شأنكم مالتو اسن اوثي قلنا نجنين يا رسول الله ذكرت الدجال دجال نوهمتيتي غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ذنناه في طائفة النخل هنگا قرتيتي مرخنا خيسا جرى جنية أنو تكتي فقال غير الدجال أخوفني عليكم وان دجال انتهنين هالاني سنر راسو دات ليه إن يخرج يو خبو تاتي وأنا فيكم أنا اسم كيسا جرى بك مراد اجي اوفي لا أمتا فيني خجر لك أمتا يو بك مراد لك إن أنجت سيفين لك وأنا فيكم أنا اسم كيسا جرى مالجت وانجت فأنا حجيج أنا تو اسن الرادور كادونكم اسنيخن وإن يخرج يو خبو تاتي ولست فيكم وصونا نسن كيس جر فامرؤ حجيج نفسه نمو لبو صار رائفي في قرتي قاتشانة تهاججو والله خليفتي على كل مسلم ربي نمو بكبو آخي ينافتي سمسلمه هندججو إنه شاب قطط عيناه طافئة inni kun dargaggeessa guduruu tokko mataan isaati ijji isaa takka dhaamtuudha ka'anni ushabbihuhu بعبد العزة ابن قطن عبد العزة ابن قطن التين فكيسا جينا من شغبابا تكوجر كرجارين فمن أدركه منكم نمني سني خنرى لكبي فليقرأ عليه
إسرت ها قرأوا فواتح سورة الكهف جلقب سورة كهف رتها قرأوا إنه خارج إنني بها خلة بين الشام والعراق قرتي شامي في العراق جدو فعثى بكي سارة بكي سارة ميامزا. اوكي بك عيسى رانسي لك أيوة. تولي هيا ثم يأتي عيسى ابن مريم قوما قد عصمهم الله منه ربي دجال سنرى إيجي فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة رفيتي إسان سنفولة ساني الرهق درجة ساني وديساف فبينما هو كذلك قتلوا دقي فدو بكتنتي يرم إني خنا خيس جرو إذ هنولا إذ أوحى الله إلى عيسى يرم خنا خيس جرو ربي وحي عيسى تقول آدم أركو جرتا إيجان آدم أسلاني نمو أركو تنجر نبي الله عيسى وحيين هارين اتقول أمت جيجو إني قد أخرجت عبادا نأبس أكنا جت وحيين إني قد أخرجت عبادا لي كبروتان قيتكم قد ليسي لا يداني لأحد بقتالهم خنم نتوكو إساني لولي في الراد أركو هندن ديني فحرز هنا الوحي لتن فحرز عبادي إلى الطور قبروتان قيان ديمي خرقارا سيقالي لال أسلال والربين هاريتي سانجو فحرز عبادي إلى الطور قبروتان قيان ديمي خرقارا هيا ويبعث الله يأجوج ومأجوج ربي يأجوج في مأجوج نئرقا وهم من كل حدب ينسلون بكهن دقي هنيجة دبا إسان كن فيمر أوائلهم جلق ابن إسانين دبرة على بحيرة الطبرية بحيرة طبرية رد في دبرة بحارو طبرية جدا فيشربون ما فيها وعن سيخي سجرهن دنلقن ويمر آخرهم خبود دي إساني نديمة فيقولون لقد كان بهذا مرة ماء بشاني تبكتنا تريج عندبو هايا واي رب مراني دمه مراني تدي مجر بكواي نبي الله لا أصلا ملجأ نبي الله عيسى نبي الله عيسى نبي من الرانكون نيجي سان نبي الراخو جيساني جر وأصحابه صاحبان ساتيس جنكت خنو نوتي حديثين نبي الله جين من جنن بو بل تنا دني نموت يوافق ريف نبيين توجتشون لقيخا وأصحابه سري أبس حتى يكون رأس الصور لأحدهم خيرا من 100 دينار إيجا قرتي دبين أكست إسانتي جباتي أمتا يأجوجي في مأجوج خنجتشو هقاني في إسان الرادومن لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله أما اللي أسلالي فيرغب نبي الله وأصحابه أما اللي نخجيلا أنيو نبي الله في صاحبا إساء فيرسل الله عليهم أمة يأجوج في مأجوج خنرت ربين إرقا نغفة رامو في رقابهم مرمى إسانيتي فيصبحون فرصا كموتة نفس واحدة أكغرتي نملو بوتك أكوان تريخد أمسانيتي هندس شاب جاني دو منججو ثم يهبط نبي الله أبس ثم إيغسي
يهبط حمزة نبي الله عيسى بكا وأصحابه agarre warra mana biyyullaa agarre أبسغا وأصحابه إلى الأرض قارر خرا دتشي قبون نبي عيسى في سايب بنسا فلا يجدون في الأرض دتشي تنرت هما تكن أركن موضع شبر حنقا قرتي تكون ساني تكتيسو فيرسل الله إيغسي شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم hanga gartee ajaan isaaniitii fi jasanni ummata sanii san guutuu jechuu فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه أما اللي نخجل جتش نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله قرى ربي سيقال فيرسل الله yeroo hunduma jirti الطير adam daqiiqaa diidim qofa nu bira hiraamlee isaanu Ustaza akka agarre nubirallee waan ta'e saa wayya qabna nubirallee hanga saa wata akkanii qabna isaan bira saan iraaba dabtee geessi ni gaggabaabsina ammaan tana reefu tafakkurwani jee nabiyyi teen deebi'uu jee yeroo deebi'u akkasuma mire jarane jecha Muhammad yeerrisin nabiyyii haarawa nabiyyi haare teen deebi'u jetti dhuga nabiyyi haare bar laal nabiyyi haare fi qadiima son ta'in خليفته دي nabi بمن Muhammad نبي booda توجي akkas nabi Muhammad booda deebinan nabiyyi haare fi kanan qabu يس anniu bakka ankaase niu gaafi hamzaan kaase bitan ankaase nabi isummaanu nabi Muhammad booda yoo deebi'e annabiyyuma deebi'etti hin beekawu amma niu jechuun namni deebi'e jedhamu fakkeenyaaf yoo gaafiin akkasii jiraatte immoo برا آدم أكي قدن لا نبي يوم ما okay ساتي سرافو دني amma na كخبجا deebi kana سرافو dhaggeeffadhu دني na dhaggeeffadhu غافي Fayyaa تياتي naggeessu. dhaggeeffadhu osoo waa takka naan inni deebisaa gaafii tiyyaatiin fadhaadha bakka tana ammaan yookaan tana hin baay'isine waa'ee tiyya deebis la laal adeebi adam akkasii adeebi abbaa irree ta'u taphatu abbaa irree ta'u taphatu taate beekni taana gaafiin tiyya deebini as taa'u jirti hin deebine gaafiin ta'e dhaggeeffadhu hin deebine ayyee hin deebine innaa qabannu fakkeenyaaf min deebine innaa qabannu gaafiin amma kaate tun nabiyyi ta'een deebi'u nabiyyi haare ta'een deebi'u jetti akkasuma niin deebisaana dhaggeeffadhu nabiyyi isaan jechuun wayin gaafachuu deema bara nabiyyi haare ta'een deebi'uumi hadiisni reefu amma dura haasa'u jiru nabiyyi haare ta'een deebi'u eega jenne hadiisni ammaa kun ammoo nabiyyi rabbii jeetin nabiyyi xiijee waa'ee itti godha waa'een tun immoo tanuma akka gartee kanniisa rabbiin godhuu san immoo waayuma nabiyyi godhu yoo taate nabiyyummaa ni qaba jechuudha. Hadiisa lamaan irraa hadiisa lamaan irraa akkamitti wal galcheetu qaba gaafii jechuudha. okay bar tana naa tolchee isinii deebisa adam dhalatee gaafii deebii quubsituun si deebisa wallaahi billaahi tallaahi maqaa rabbiitiin hamzaan hadiisa san naa deebisi jiin gaafii dura jiraame tolcheen deebisa hamzaadhaan hadiisa tokko isaan hin deebi'u ju'u naa fidii je'in ammas gaa seera mormiitis ni beekta adamati nama barate waan ta'eef Barra see tabakkuu kiyya maaliin jedhee beektaa bakka seera mormitti reefu dubbadee hin jiraatan. Nabi Isaan akka ilaalcha Hamzaatti Quraana keessatti ni deebi'a je'ee wanni kaayame hin jirtu je akkana moo kanaami. kanaafuu yaada isaatiin je'ee jechuudha warraanaa baa kara tokko gaa Akkam yaachaatiin jee. hamzaan kaa hin deebi'u nabi isaan hin deebi'u ragaan kallattiin inni fudhate hin jiru yaada isaatiin Mee ragaan ni fidate. Nabi Muhammad nabiyyi irraa boodaati. Nabiyyiin na booda hin jiru je'e. Rabbiin nabiyyiin isa booda hin jiru je'e. Nabiyyiin isa booda akkamitti dhufaa hin dhufu tanaaf je'e. Kan deeffate ragaa kanaafuu ammaas deebi'ee kabira kan deeffate siim. Nabi Isaan gaafa qiyaamaa rabbiin dhuguu gaafatu. Akka Yaasin rabbi ramtaa godhuuf hiiketti naafii gudee ati godhadhaa itti jeeni rabbiin gaafataa jee. Rabbiin gudee gara gabbaru. Gaafa san lakki yaa rabbii kiyya ansuma gabbaraa jechuun ture hangaan keessa jiru wanni ta'ee ture eegaa najjeeftee moo nol fuute falma tawafeetanii توفيتني كنت tawafeetanii untan tarra qabee alee jee. Gaafa na fudhatte sii quba qabaa jeen eega fudhatee booda silaa deebi'e gaafa na fudhattee booda sii quba qabaan gaan deebuutti gaafaan deebi'ee booda immoo akkanatti itti ji'aa loleen kaan fixee karaa sirri deebisee nama ta'uu kiyyaas garsiisee nabiyyi ta'uu kiyya rabbi ta'uu dhabu ja'aanii wanni gartee guun ol fudhattee booda sii quba qaba jeef hin deebine jechuu kan niti je akkanuma akkanaa miti. Yes. asirratti adam asirratti waan tokko kan jiru
amma naafaan hin dubbatin hawlee hin deebi'uu yoo kannite nabiin rabbii ka qur'aanni irra bu'e suni sallallahu alayhi wa sallam qur'aanni isarra bu'e isaan ni deebi'aa jee dubbate tokko kalammaffaa sallallahu alayhi wa sallam kalamaffaadha reefu saasoynuun itti haasa'u jiru nabi isaan nabi muhammad boodani dhufa kan dhufuuf ammoo shari'aa haariyaa miti shari'aa nabi muhammadiin dhufa shari'aa nabi muhammadiin dhufa wahayin itti godhamte sun ta hamzaan jiru ta shari'aa haariyaa haafidu antammoo nabiyyummaa isaa nabiyyiin qabu nabiyyummaan irraa fuudhamtii qajeewu hin mormine duraanis nabiyyummaa haaree jechuun shari'aa haaree tarra godhamtuun hin ergamuu jechuudha. Shari'aan inni ergamuun ta nabi Muhammad shari'aan inni ergamuun ta inni dhufuun ergamuu jechuun kana shari'aan inni dhufuun shari'aan inni deebi'ee dhufuun shari'aa nabi Muhammad wahayin itti godhamte dhiiste rakkoo miti yommuu shari'aa haaree ta nabi Muhammadiin adda ittiin dhufaa kajuu jiraate raganaa dhufu wahayin dinne miti. Adam gaafinti yammallee dheeysa jira gaafitiyya dheeysa jira. Hadiisa kana keessatti tiyya dheeysitu jirtu tiyya deebistee hadiisa amma dubbise kana keessatti Adam ijaan gartan moo garre yaa nabiyya Allah. Mee hadiisa kan keessa jira mee sana duuta keessa. Adam na dhagaye Adam hadiisa dinneen hadiisa fudhachuun dinneen. Adam kiyya dhiifama naaf. Hadiisa kanaafi laala wanni hadiisa qabachuu deemuuf hadiisa kanaafi haani ubira laaladha maaliif ni beektaa? Hadiisni kun amma nabiyyi guutuu waayin gartee tanuma nabiyyitti ergamtu sanii nabiyyi rabbii ta'uu isaa nabii isaan bara wanni jechu jiru tapha keenya nabiyyi isaan gaafuma fedhe osoo deebi'e nabiyyuma rabbiiti akkasuma akkasimi yoo nama bira taate malee. Nabiyyummaa irraa fuudhaniin siin jedhe. Inni nabiyyi rabbiiti shari'aan haariyaa miti. Bara suni dandamti sun akka dandamti garuu immoo nabiyyuma akkasimi shari'aa Muhammadin bulchu akkanuma nabiyyi shari'aa Muhammadin bulchu akkamiin dhufa duba. Hai nabiyyi wani barbaachisu bara nabiyyi wani barbaachisu bara seera fidee dhufaami. Kun okay Adam na dhaggeeffadhu ayyee. Ayyee. Akkitti bulchu akkatti nabiin keenya jeetti fakkeenyaaf waan hadiisni dhufe tokko sallallahu alaihi wasallam nabiin keenya kallattiin eega kana jee nutti hime gaafiin tun gaafii nabi gaafatamuu qabdu moo yeroo kana eega nabiin jala sararee hadiisa sahihaan nu hime ragaadhaaf harkannee mire ra'ayii keenya as jala kun aqliin ilma namaa waan nabii boodan dhufun jiru kam gootare haq irraa deebi barakkaan godhe siimuttiin jira irraa haq irree quraana irraa bakka okay Adam na dhaggeeffadhu ayyee dhaggeeffadhu Adam ragaa tokko ragaa tokko na dhaggeeffadhu ayyee. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان عيسى ابن مريم ليس بيني وبينه نبي ارجم ربي جادي سغن عيسى نافي اسجدت نبيين براه انتاني غاف دراتيس الا دغيا انه خليفتي في امتي اني خليفه امتك يا خيست نبو من بعدي ايغخيه ألا إنه يقتل الدجال إني دجالني أجيس ويكسر الصليب صليبا نتشابس وتضع الحرب أوزارها ألا فمن أدركه منكم فليقرأ عليه السلام أمتك يرانا من إسرك أبدا سلامتا إرناك أرآداجي منكم جي أمتا إسا برجل جي منكم جتون أمتا غافس إسا برجل منكم من أين منكم من أين منكم من أين ينبان لا دور سو آدم هادو بدو مي حديث خنا يغني دبته بود منكم من أين أوبس وعفت تو يامزا كوي عفت تو يامزا إن فتا نرجع جيرني إني أكساتي كتير إمتى أتيس تفرط جتون فد أمتا هاجو فد نما يسبير جرو هاجو لجوت برا كونك بخنا كفى جي أمو تفسير حديثا خب أجرو أنت معناه لما جلك برا وري حديثا فسرورا خاين جرا أتيك فيت اللي جاي حديثني أكنجا خناف حديث برا خيست أماسي الأنبياء إخوة اللعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد جا خناف وإنه خليفتي على أمتي جا أماس ديبي حديث خيست حديثني هدول حديث
صحيح حديثني صحيح خناف نبي محمد أفان ساتين أكنجي حديثني كن صحيحة أكمل رأيي تاني حديث خنا تعال تفني شريعتي يعني أمة خنا بوعة شريعة هاريان فدو أكنا قد أجي إيجا نبي أفان ساتين نوهمه إيه دوغاد إني نبي محمد نبي بوداتي نبي عيسى نمو شريعة محمدين قام بودات أفا جنة بكلمان تنا قرآن في حديث خنا كسيتي الدان أبمه أو اتأمنون هندن دهمو قلبين تاني ما في مفروض أن حديث خنا تولي آدم جرانا مخي يدقى آدم 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 خليفتي في ديبتات في أمتي خليفتي في أمتي جيمتي قافين تيامل لنا ديبين خليفة جاء حديث نخل نبي ربي جاء نبي كجبيري فو خليفة جاء أمل لي ديبي ستي نبي جاء لا نبي كجيبو سون تين حديث خنا خم فرنا لما قافي بريدو حديثني لما نلا دابدو خليفتي وحي ربي خليفتي نبي جاء وحي قولي يا نبي خي جاء خليفة وحي قولي ربي ما الجيتشو أقلي نيسان مرة خد آدم دلته إنك آدم دلته دعوة تنجرا تبقي دايك أنا شريعة تنهانك تاريخو تنمر رابرني بينومي نرجع فدو هلا بانكم تكاسي أبي دايك أكون أنكم فرني جواب سنة شوفين جا دايكا فلان أوكي أيوة دايكا شام فلان دايكا شام نرجع فدو آدم Bahasa آدم نرجع فدو فرني جواب هاي Semua ركون كبر نرجع فدو نبي موسى نرجع خليفة فدو نبي آدم عيسى خليفة مو نبي نا دابا أدكبا نا أدباس الدباس نا الدباس تو أدباس الدباس جمع شريعات خليفة نبي محمد نبي يوم ما سات درنيك أبا نبي جيدا جمع شريعات نمو خليفة شريعة هاريان في خليفة ده شريعة هاريان في دجاجو نبي جيدا جتون نمو غافة درا نبي محمد يندرتي نبي جيدا تري إرجمت تري جتو نبي يوم ما نمر فتين تنم حديثة خليفة جو خنا شارو حديث نيو دفع يتش خليفة يجو خنا شارو جيراته شريعة هاريان ربي نسر وهاي يقولوا يجرات نت أسكنوا خنا خليفة يجو شريعة أمبانا نبي محمد الرافته وهاي بك تهافت تجد تسنغرت تأجرت وهاي صلاة صومنا حج شريعة تجد كان محمد الرافت يتيا تحيي سر قدم تتون تامي وبلي سخية عيسى هاري وحي نتي قدمتي تفكر كيف مشان قالوا لي نادي بس مشان ساعة دقوتي مشان نتوقف عن نقوتي ما لنوني متي تنا سنجل بدي أمزح أتيم أما قبل أنا ما لا سلا تفكر نادي بسنجرو آدم جاب نبي جمعة سنين دبوجا تفكر جو نبي جمعة نبني آية القرآن خجبسي سجلها نبي جمعة دبوجا آية القرآن خجبسي سجلها مالي واينسن أكاريفو جيرال واينسن واي إلهاماتي مو واي وحي نبي خي أكاس جا واي إلهاماتي يشون سري متيجا وحي نبي بر آدم بيني سني واني سني دم بيني جرا جو نبي خليفة كان جو تابع حديث خنا خجبسي سوديم وهاين يتقول نبي خان جو تابع قرآن سن خجبسي أمزا أبي أفتح تفكر آدم ما فريتا ينرجع فدو آدم حمزة أنا ما أدلل وانت كان سيما تفكر والله ربي النبي خامي أنا ما يا دام زاد يجوري قلتي ميتي غيرو أوكي أيه نرجع فدو سنيمي ulama واحد تكان دو بسيريوتن سب مخنتي أما PDF تكبر سيبين يرجع نامني قرتي نبي إنسان إندي وجو وانا ما مخزالين جيب خانون درجة خاية نم تكو بريسي جو أكرسة جيتي جو artikel سانكي سمال جا دوري لاتي ولي كلامي ديما رفه ونكون ulamain غافين بودو بنا رخاتي أكون نكون جوتي نامني وان كانت دي سلام ما كساني باجا فكينيا أنا موان كانت دوميتي فكينيا مالك إتينا من دورنا تمام بيبر orang di erengge nyamma garu gafi khalu tan abdi bisa berbatu dir kamu kiji nama gafa cuma oke dia bina lagi fadu amma aya tei sana fani male ana magama amza ya danjire tene ya danjire cuma sim di bakatan tiadu mitlaki na hubu tura bugar wanna gore male wanni ya tujirura hamza na lagi fadu hamza dia bit sudah dabde jirtame lagi fadu tena sibin dia bisa obsi gafi hamza na lagi fadu carra singkan lagi singkan tabakur ana gafa jam simiti ana gafa آدم إن قافت دم لا يتيمي أتم بانو تفكر آدم إن قافت جديم آدم آيني قرآن
وما محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين كجو آية قرآنات مو آية قرآنات آية القرآن سبحانه وتعالى نبي بود نبي ندو فاري نندف دوبا نبي نبي بود نما دفه وحي تقول أنكن أكم النبي تين akka nabi ana ma ka wani na kasin jef amantin tun ayat ko furde ayat lam furde surat ko furde mun dandawan ya ta yan bana baran mun أنا ونني نما سي Hayye gaafattee ana deebisan dhaggeeffadha. Ani أنا fudhadhaa قاعد Qur'aana. حبيبي ayat ko na ufam tiyo kun hadisa ay buntu waliin galti bartu khatim nabi taun bekama هايا إيه خاتم النبيين ته نبي إيسان دفه هارة وحي نتقول أمو نبي يوم ما صار راني فوتي baran tan jechu jiru takkatana nabiyyummaa sayyoo dhabeehu tunu nabiyyoonni eegadu amboodaa'u nabiyyummaan dhaban osoo jiranii dhiisi thank you tanaafu ayata kanaafi wanni kun waliin faalleessuu hin siin osoo jiraniitu ambar kan jechu waliin jiru faalleessuu laal gaafii haasuu dhagay gaafii haasuu fi amanuu adda adda an amana siin hin jenne Amma waliin gaafa si gaafate maal dhagay ka deebisuu waan dhiibuu isin itti jedhu yaadame. qaba Ustaz Amza wal faaleessa ifa Siniin hubadha. gaafii ammatuu adda kaafte ta Ibrahim Jeen Siin Ibrahim hubadha. waasan shakkee Siin hin hubadha. beekatu qalbii teessii godhuu Siin dhabdee hubadha. an amma irra ga'uudhaaf wanni waan kana gaafachuu jiruuf thank you Siin hubadha Adam. Itti خلاص taphatuu jettan hafu Okay. Adam waan tokko qalbii guutuun dhaggeeffadha naafaan isin dubbatina. ayyee Isin nabiyyiin irraa fuudhamaa jechuu jirtan. Namni kana jee numaa hun jiru nabiyyummaan irraan fuudhamtu nabi Isaadha nabi Isaa Isaa. Lakki jireetu. dhaabu lakki Isaa naa dubbataa. Adam. Hamza Dubbatin naaf. Hamza Adam tokko isaa Hamza jechuu geeffatu dadhabdee naaf bisa deebisa itti gaafa Hamza irratti. deebisa Anaaf Hafi tokko banaat deebisa tokko tokkoon ragaa godhuun jiraani. Ati ragaa tokko fidachuu dadhabdee mi'amsa na dhaggeeffadhu. Nabiyyummaan isaa nabiyyiidha Adam dhalatee na dhaggeeffadhu. sirri Ammoo nabiyyiin eega du'ees nabiyyi. Amma isaan ummata keessa wayii daawaa gaggeessu jira. Nabiyyiidha bakka jirutti. naam Gaafa ergamu ammoo shari'aa haaree haaniin dhufu nabi isaan shari'aa Muhammadirra dhufa. Wahayiin itti godhamtu yoo jiraatte wahayiin itti godhamtu ta shari'aa Muhammad faalleessitu takka gartee fakkeenyaaf waa'ee ibaadaa irratti waa'ee rabbi gabbaruu irratti kana ta shari'aa Muhammad faalleessitu yoo jiraatte Hamzaan haanuu fidu. Shari'aan inni ergamuun shari'aa nabi Muhammadi nabiyyummaa namni irraa fuudhen jiru. Wahayiin itti godhamti. Shari'aan haareen ittiin godhamtu ammoo. Ustaz Hamza Adam Adam Sifin naa kanneen kan dubbata deemu. wanni Sifin kan nu deemu. inni je wanni inni Sifin kan nu je deemu. shari'aan inni dhufeen ta nabi Muhammad faalleessitu eessa jirtii je taa akkanaa qaban reefu haatee jirtu Shari'aan- gara deemuu barbaachisu Ruman deebi'a dhagaye. Shari'aan Ayyee. Nabi Muhammad keessatti booyyee ajjeesuun eessa jirti? Osoo dinniina namaan kennine nama ajjeesuun eessa jirti? Shari'aa Muhammadi kaa. Muhammadiin nu barsiise. Tunummaanuu shari'aa Muhammadii Wallahi. barsiise. Osoo Muhammad osoo daawwaa namatti hin goone nama fixaa jechuu akkasi. Itti godhamte bar shari'aan. Hin usin Bakka Nabi biraan Muhammad warqaan osoo deebisan. daawwaa namatti hin goone nama fixaa. mee gaafii gaafadhu an ammas Lakki lakki naaf. mee oi sharii mana Nabi Muhammad Muhammad Adam Hamza, siidha. Hamza, gaafii si qaba, si qaba, gaafii. Hamzaafiin gaafii qaba Hamzaafiin gaafii qaba Taraanti yaa Taphakuun barbaada yaa. Hamzaafiin gaafii qaba Hamzaaf Adam oi ati. nabi isaan dhufee shari'aa nabi Muhammad yoo bulche nabiyyiidha moo na biraati Naa obsi. Wanni ni siin jechu jiru an shari'aa Nabi Muhammad keessatti Nabi Muhammad osoo daawwaa namatti hin goone nama fixaa. gaafiin tiyya osoo nabi Muhammadiin faalleessine shari'aa nabi Muhammadiin dhufee yoo bulche nabiyyi moo nabiyyi miti inni Nabiyyiidha. Quraana nabiyyiin nabi Muhammad booda faalleessu. nabi Muhammad booda nabiyyiin dhufee moo dhufne Dhufe. hin beeku re'aan akkanatti hin beeka kunoo gaafiin tun amma gaafii fakkeenyaaf Kana namoonni faalleessuu qofaa miti faalleessuu qofaa miti Laal naa'us reefu kijee nabiyyii ta'een dhufuu jee khalifa ta'ee dhufaa jee jechuma tokko gad dhaabbachuu dadhabe. Talamadaati shari'aa Nabi Muhammadiin bulchaa jee shari'aa Nabi Muhammad keessa Adam wanni ni si gaafadhu. Osoo daawwaa namatti hin goone ablee fudhaa nama ajjeesaan ni jirtii taakka. Taakka. Shari'aa Nabi Muhammad keessatti booyyee ajjeesaan ni jirtii lama. Shari'aa Nabi Muhammad keessatti akka gartee amma sanama namaa caccabsaa diin namaa gartee maal godha akkana godha jechuun ni jirti. Shari'aa Nabi Muhammad keessatti nama arrabsuun hin jirtu. Waan biraa dhiisi.
Shari'aan Nabi Muhammad keessatti diin irra nama dirquun hin jirtu. Laa ikraaha fiddiin rabbiitu ja'a. Tabiraati nabiyyii taheen ergamuu ja'a tartakka khaliifa tahaa ja'a. Tartakka nabiyyiidhaa ja'a. Eesaan irraa qabadha haasoo obboleessa keenya tafakkur. Bakka sanatti takkaan adda baasa Hamza. Waan kana falmi tan nuti jirruuf tafakkur nama jabaa godhu yookaan Hamza nama dadhabaa godhu yookaan Hamza nama jabaa godhu tafakkur nama dadhabaa godhuuf miti. Nuti hundinuu anis isinis waan hanga beeknu akka gartee yaada keenyatti waan ragaa gartee beekadhu yaada keenyatti gunjuu fedhii teenya oofuu osoo hin taane akka nu fakkaatetti hanga beeknutti dubbanna akkasuma akkasii miti yaada keenya beekumsa guutuun qabnu barnu ilmi namaa hundinuu tafakkur hogguu gaafii gaafannu tafakkur deebisuuf dirqamaas hin qabu. Hamzaa gaafii gaafannu deebisuuf dirqama qabu. Maaliif hin jee bakka hanga beekumsa isaa deebisa akkasuma akkasii miti namni hundinuu. Yoo bakka amma gaafii gaafannu dirqama qabu jira ala kaadam waan hin jeefi waa takkaan dubbachuu dama tafakkur kiyya waan maqaa irratti fakkeenyaaf nabiyyiidha jeenni ammoo khaliifa jedhe yeroo biraa jennee sixituu hin qabnu barbaachisu maaliif waan itti amantu deebisaan deebitee bar jechuun wanni Hamzaan ammaan tana kamii irraa qabaddaa jeefiin si gaafachuu jiran kamii irraa qabaddaa wanni dirqama tokko waan tafakkur jee qabadnee jala deemuudhaaf miti ragaa dhiyeeffachuu jira. Inni waan ragaa dhabeef Hamzaan ragaa nabii isaan hin dhufuudha waan dhabeef ragaa waan hin argadheef ni dhufaa amanne Hamzaan fudhatee wallahi dhaga'uun fadhu ragaa Adam ragaa fide wallahi tokko fin wallahi tokko fin laki ragaa an laala amma kamni beektaa Adam namni asii dhageeffatu kun namni dhageeffatu kun jalqabaan godhumaatti haa dhageeffatanii hogguu dhageeffatu ragaan dhufee mun dhufne adda baafatan akka mataa kiyyaatti ragaan tafakkur fiduuf dirqama biraatu hin qabu. Hamzaan fiduuf dirqama biraatu hin qabu. Hanga beekan dhiyeeffatan. Hamzaan hanga beekumsaatti nabiyyii boodaati jee waan keessa nabiyyii boodaati jee nabiyyii booda nabiyyiin akkamitti dhufa jee gaafii gaafate ragaadha quraana keessa. Ragaadha hojii dalaalaa kamiin taasisu ragaa. Adam nasiidhaan dhufe. Waan keessatti dhiifama naa godha. Adam akka goonuu jira akka goonuu jira. Nasi hadiisarraa bakki isaan hin deebitu jettu takka Hamzaan haa fidu takka. Laal tafakkur kiyya waan takka isiin irra beekamaan goonuu takka. Ustaaza gabaasuuf hin deemu karaa xumuraa nu goisuuf beeka. Anaa jecha tokko jeetiin isin irraa bu'a waan biraa takka. Lakki wajjumaan buuna malee dura hin bu'in. Ani laal jecha kiyya. Dhumara keetti isin kalleetti isaa kanna. Goolabbii jechuun goolabbii. Daqiiqa shannaa kanayyee. Waan takka mormuun qabnu daqiiqaa sadii fudhattanii maaliif zaan biraa waan duubteef daqiiqaa sadeen kee fudhadhu sirraan kaaya goolabbii jechuun goolabbii ati maaliif jechuu barbaade uffata keessatti ani goolabeetiin irraa booda daqiiqa sadii irra naan kaaya hattuu qaa takka waliin qabne ayyaayye bismillah jara keenya maalirratti laal haasawaan afaan haasawaan daboo areen naa taphatuu biyya dhaabuu dhugaa fudhatanii haasawaan gammaa deebiin hambaan takkanaa deebitee deebii torbaa oliin asin deebisee deebiin xiyyanaa deebitee. Yaa taphatuu akkamiin beektaa? Gaafiin mee fakkeenyaaf Hamzaa Hamzaan kennaa jennu. Quraan hadiisa keessa kallattiin ni jirti Hamzaan hin jirtu anaan jiru yookaan ni jirti anaan jiru. Hayyee deebisee Hamzaa akkas taatu. Itti boonjuu. Ila quraana keessa kallattiidhaan isaan hin deebi'uun. Daqiiqaa xiyyanaa obsuu dandeenya. Ni jirti gaa kallattiidhaan. Kallattiidhaan ni jirti. Obsuu dandeenya. Adam ni naasoo sirraa hin deema saayoo. Obsiif taphatuu guyyaa aftatu obsiif. Deebisuudhaaf deebii kan Sidin deebisa. Okkuma haftee deebisa tokko sidaa uffadhu. Daqiiqaa irra naa deebiseen. Haareetti naa tokko ati wala Adam wala tafakkur naa afaan naa seenaa. Uffadhu ayyee. Afaan asootan irrumaan deeffadha ammallee. Bismillah. Bismillah jara keenya. Mormii teenya ta'arraan tanaata haasawne keessatti Nabiyallaa Ciisaan ni deebi'e moo hin deebi'u irratti ayata Qur'aanaa kan gartee wama Muhammadun abaa ahadin min rijaalikum walaakin rasuulallah wa khaataman nabiyyiin kajuu gahaadha kana ala kabiraan barbaachisu. Ragaan kabiraa kan inni barbaachisu Nabi Muhammad booda nabiin hin dhufu jechuun gahaadha. Tartakka nabiin dhufa jaarta takka khaliifaan dhufa jaarta tartakka shari'aa nabi Muhammad bulchu jaarta shari'aa nabi Muhammad keessatti hablee wal ajjeesaa jechuun eessa jirti osoo daawaa walitti hin goone. Shari'aa nabi Muhammad keessatti booyyee ajjeesaa naa obsi naa afaan naa seen tabiraati. Gaafini nan gaafadde Nabiyallaa Ciisaan nabiyyummaa ni qabamu hin qabuudha tana hangammaa isaa fi shayini isaatuun deebisan jechuudha. Wanni inni guutumatti isiniin jechuu barbaadu jara keenya. Ani waan hin beeku irraa hinaase.
yoon dogoggore immoo dogoggora lubbuuti yarraa waan ammoo sammuun tiyyanatti himaa jirtuun haasa'u jira waan qur'aanni haasawaa jiruun haasa'u jira waan ragaan naakannaa jiruun haasa'u jira tanaaf obboleessi kiyya tafakkur nabiyallaa Ciisaan ni deebi'amoon deebuunaan deebisnee keessatti haasa'u jira ammoo ani wanni niin boodarratti fixadhee irraa bu'u Aadam obboleessi keenya muslimaa fi islaama jecha juu addan beeku tafakkur ani muslima moo islaama ani fakkeenyaaf amma muslima inni islaamaa miti je islaama jechuun karaa dhalaa la Rasulullah mormu islama miti Ya, wan bira ada, wan bira Rasulullah mormu islama jela sararrejen Hamza mana apa nih kita gola badu Nah, akhirnya kurang baru jalan obboleessi keenya deeqaatii yang fita obboleessi keenya jecha islaama juu fi islaama juu fi jecha muslima juu addan beeku maaliif jennaan Hamzaa Sheekh Jaabir islaamaa miti je muslimaa miti jechuu qaba sanumaa addan beeku amantii namarraa fuudha dhufe tafakkur keenya kabajaa fi jaalalaan waanin si gaafa deebisuu hin dandeenye sheekha yaa miikootti obboleessa kiyya beekumsa deemsaa hin qabdu angga kan luar biasa coba sebelum nama bidaa kawan kana jaasoo jiraate Ustaza, ini aku dari kasih tentu. Wait. Apa tuh? Haye offer dulu tafakur ke mantan. Usah jangan tuh batin ama. Apa tuh? Boleh dapat tuh. Ega. Hangare puti. Hangga amma tasifne khaysati. Wahe Nabi Isa ti wal qabate. Qur'an arra, hadis arra. Raga heddu wal qabefiti. Sambira khuteetiin yaada isaatiif illee akka adda baatutti adda baasee kaaye. Ammoo kallattiidhaan Qur'aanaa fi hadiisarraa Iisaan hin deebi'u waan jedhu kallattiidhaan naafidi je'eeni hadiisa daciifa tokko naafiduu dadhabe Hamzaan. Sababa kanaaf Hamzaan ammas dhuficha Nabi Iisaadhaa bira kuteeti waa'ee shari'aa haasa'u jira. Dhuficha ragaa waan dhabeef fudhachuun itti dadhabdee akka waan amanee ta'ee jira. Kanaaf yoo isaan amanuu baate ragaa kallattiitiin irraa barbaada. Kanaaf amma yoo ragaa kallattiin fide wallahi amma nasi fudhaaf Qur'aanarraa yookaan hadiisarraa khaataman nabiyyiinaa miti dubbiin khaataman nabiyyiirraa boodaanis hin dinne fudhadhe Iisaan shari'aa Muhammadiin ergamaan jee shari'aa Muhammadiin ergamuun ammoo nabiyyummaa isaa ta dur irraan fuutu. Sababa kanaaf Iisaan ni deebi'a ragaa jechan ergamaa rabbiitiin itti qaba. Qur'aanarraa ishaaraadhaan itti qaba indirectii. Hamzaan yookaan indirectii tan deebituu jettu ta khaataman nabiyyiinaati miti. Indirectii yookaan hadiisarraa nassiidhaan jecha ergamaa rabbii afaanii bahe Iisaan naboodan dhufuu isarraa kanaan barbaade. Hin arkanne hangammaatti dhabee jira. Sagantaan keenya kanaan xumurama haaqni yoomuu ni injifata. Kanaaf inshaallah viidiyoo kana silaa wangu xumuraan laaltan waan ta'eef tura. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya falmii Ustaaz Hamza Sheekh Jaabirii fi Ustaaza keenya darasaa cimtuu nama bayyanata tafakkur gidduu taasifamte waa'ee Nabii Iisaan ni deebi'e deebi'uu jiru irratti viidiyoo ammaan dura dhuunfaa tokko tokkotti isaan lachuu irraa waraabnee Hamzaan Nabii Iisaan hin deebi'u Quraana keessa ragaan jiru Nabii boodaati ja'a gaafa guyyaa qiyaamaa gaafa rabbiin gaafatullee eega gartee ati nafuu ol fuutee booda waan keessa jiran qoman qabu san dura immoo rabbi gabbaraa jeeti himaa ture siitutti isaadha jeeni kanaaf Nabii Iisaan hin deebi'u nabiyyi booda Nabi Muhammad booda je obboleessi keenya tafakkura immoo Nabii Iisaan ni deebi'a Nabii Iisaan akkaataa deebi'u Quraana keessatti indirectiin jira hadiisa keessatti immoo kallattumaan jira hadiisa Abuu Hurayraati hadiisni kun sahiyya hadiisni kun mutawaatira hadiisni kun shari'aa Muhammad waan taateef hadiisa kanaas seera amantii Islaamaa keessa tokko waan ta'eef fudhannee Quraana keessa directii yoo dhabnillee ishaaraadhaan waan arganne jecha Nabii Iisaan deebi'uun yaqiina je'eeti amana falmi isaanii irra kanaan goolabna waan keessaa hubattanis ni beeka yoo barbaachisaa taate jarri kun waan goolabatanitti fakkaattu falmi isaanii guyyaa biraa sagantaa qabannee walitti deebina arraaf wanni walitti deebinu hin jirtu nama hadiisan fudhanne wajji wanni walitti deebinu hin jirtu
Kanaaf manni harkee addaanii baafata. wanni isaan itti haasawan hadiisan fudhatudha sii galee. Hadiisa keessa amma nabi Sila Muhammad. hadiisa fudhattee bara ammaa Hadiisa fudhatte. Fudhatte sila ammaa Laki tabakkura jina fudhata amma hadiisa amma fidee jiraami tokko hadiisa reefu waa'ee amma nabi Muhammad alayhi salatu wassalam hadiisa muslim keessatti maal hadiisa sayya achi keessattuu isaan dhufu harkee dubaa maan fudhanne harma fidisan keessattuu isa harkee jira bara. bisitta dhageeffadhu fuddiltu ala al-anbiya'i bisitta wa khutimtu bin nabiyyin ja annabiyyummaa naan booda aante ja hadiisa keessa jira amma kun ni liqimsitu Risaalaa haareenii isa boodan dhufte narra walii galla. gaafii bareedduu tan reefu kaasuu qabdu turte gaafii bareedduu kaasee usaatan tabakkura. Risaalaan haareenii ammaas hin dhufte. Hadiisa eega fudhattee hadiisa karee buusan waan gartee quraana wal dheef dhiiftee ka ammaa kan oomaa maaliif ana walin dhoyin wanni isaan ummataan habeebsan adam dhage wanni isaan ummataan habeebsan hamzaan hadiisan fudhatu hadiisa qur'aana wajji wal faalleessuun hin fudhanne hadiisa niin fudha Hadiisi quraana waliin faalleessu. us gahaa sawa keessan seenini khijiba isin Hin faalleessu atuus. takkaafita kaayyee daayyee. nageenya sinirratti haa jiraatu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkasii shari'aan nabi Muhammad khilaafan qabdu khayrin nu tura inshaallah. Kun waan gartee wal muudhaa fi wanti osoo hin ta'in haqa barbaadaa fi walii ibsuudhaa fi wal hubachiisuudhaa fi aniifit yaawaa iddoo isirraa baradde daawwattoonni keenyaas hedduu baratan jeeti yaada. Maaliif gamaa fi fiigoo osoo hin ta'in beekumsaaf ragaa barbaadanii hubachuudhaaf dubbisanii barachuudhaaf namni adda baafachuudhaaf malee waan biraatti namni hoggaanii fi kana ta'e Wanti tokko immoo wanni ta'u walii galuu qabna. hoggaanii fi Wanni waan tokko biraa hasagantaa kan hin taasoo jiru kan hin taasoo jiru isitti taasoo hin jiru. naasa'u jira. Shari'aa nabi Muhammad keessa gaafuma tana osoo naa deebisuu dandeeme waan biraatiin wallahi doolaara akkumaan kannaaf. Shari'aa nabi Muhammad keessa hin fedhu doolaara ta'e akkamiin godha? bar shari'aa nabi Muhammad keessa osoo daawwaa namatti hin goone nama ajjeesaa jechuun eessa jirti? Shari'aa nabi Muhammad keessa booyyee ajjeesaa jechuun Bar daawaan itti godhamte daawaan. Salaamu alaikum nageetu Sagantaa biyya goolamna waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh nagaan tura hojjettoota daawwattoota keenya hedduu galatoomaa viidiyoo kana warri daawwattan waliif sheer godhaa laayik godhaa koomentis nuu kannaa chaanala kana subscribe godhaa dhimmoota biraa dhimmoota kanarra fardittis ta'e dhimmoota amma dhimma hundatti namni na wajji munaazaraa godhuu barbaadu. dhimma fedhe irratti ustaadamtaa Goonee bara maa waliin dhufuu dide maal goora waliin. naa biraatti wajjinis taatu asirratti dhiyaattanii yaada keessan bilisaan waliin ragaa wal dhiyeeffatanii walii oobsuudhaan hojii dandeessanii obboleeyyan kiyya hedduun isin qabaa jedhu jaaladha isin jechuutu hedduu oobsa qabdanii isiniif hin qoodee tapha hedduun isin hin qoodee isin jechuutu uummata nama ragatti amanuu nama oobsa qabu namni wal dhageeffatee hangana wal dhageeffatanii saadheertuu na hojii turuun nama oobsa qabu isin jechuutu rabbiin beekumsa keessan ka faayidaa isin haa godhu itti isin haa dabalu nama uummata isaanii kana fayyadu rabbi isin haa godhu walumaanuu haa godhu miidiyaa kanallee miidiyaa uummata rabbi haa godhu hedduu galatoomaadha. Gaaffii irraa boodaa takka muslimaa fi islaamni maali adda dhiisi usaata tun gaaffii hundi keenya hin beekne Namaatii sana bii fudhatee namaatii sana biitti amanee fudhata sana. Osoo iraaba tokko osoo hin beekne gaaffii kanaa gaafachuun jalqabumaa osoo hin jiraatu. wallahi gatii fi sheeka keetii fi sheeka du'ellee osoo Wallahi baasanii iraaba hin beektu wallahi wabillahi naahawi iraaba hin beektu. Please daqiiqaa lama qofa wal jala dhaabee afaan arabaan wajji haasa'uu ni danda'a. Daqiiqaa lama. Yeroon geessee jirti. Saan amma iraaba si Iraaba geesse jechuun afaan arabaatii miti. Yeroon daqiiqaa shan qofaan naaf gaafii. hedduu naa galatoomi tapha kurkii isin lachuu galatoomaa wallahi hedduu isin Khayrii khayraa jechuun bari ati nama iraaba tokko hin beekne bari iraaba jechuun Iraabaa miti. Ayyoo iraabaa fidiin jee mee haasa'e si dhiira nama rabbisu godhe. Mee iraaba mutoofiika jechuun maali? Mutoofiika waraafi'u kaa iraabni sii maali? waan mee takka haasa'e siin jeeqa. tapha kurkii iraaba dabdaala kanaan ilaalla akka goonu nu bira tusuu deeqaa ni qabna Wallahi wabillahi. deeqaa Mee qabna iraabuma Daqiiquma lama qofa jala dhaabee afaan kana arabaa deebisi haasa'uu nyaachaatiin si waan takkaan dhaggeeffata. tapha kurkii dhaammadda tapha kurkii Mutoofiika waraafi'u kaa kana iraaba tokko godhime. tapha kurkii wayin si dhaammadda isin lachuu an beekumsi lakki an beekumsi isin qabdan isin laaluu miti wallahi waan isin amanuu qabdan Lakki beekumsi isin qabdan isin laaluu miti waa'ee afaan beekumsi arabaa lachuu dhaabuu miti haasa'uu amma barbaadda. Munaazaraan Warra wajjin warra- barbaadda waa'ee afaan arabaa qofa.
waan biraati miti. Ilatti sagantaa biraatti goonum laa sagantaa biraatti. Sagantaa biraa Bari. qabannee waa'ee afaan Ani Arabii bari kuni haasofna. nama akka ati Adam. yaaddu osoo hin taane Adam. an bari ijoollee sitti hin fakkaatina nama Live. waggaa kan laaftu ijoollee Laayifii tokko TikTok irratti. Laayivii TikTok irratti yoo dhiira ta'e Nama afaan ijoollee Arabaatiin tokkoon si fakkaatee munaazaraa waa kana godhuu laalte. danda'a. Taphaquu kiyya. Wallahi hamsa Laal. bukkeen sirraa kaase. Wallahi. Zaame ka obsanii zaame ka obsanii kanatti. Geebi jecha kana naa Wala qabe. baay'ee eegina. Dhaabi jecha kana naa qabe. Laayivii Hamza dhuftee ni wallahi haasoyta. bukkeen sirraa kaase dhukkee jecha Live tokkoon dhuftee ni qaadraa si haasoyta. bulche wallahi. Laayivii dhuftee ni haasoyta. Ammo Eh. Adam maal jeetiin gaafadhe Adamii DDS fide malee maaliif sin jee Adam hin taa'u sin jedhe. Sirri jettee jirta. Ammallee Wallahi. qophiidhaan taphaquu zaa hundatti qophii. Sii miti sheeyni keeka biyya biraa keessa jiru jiraate haa dhufu. Isin Wallahi. Haya Adam. Sanyii ilmii hundarratti. Adam wallahi wabillahi waan inni fedhe irratti waan biraatii miti. Yoo inni daqiiqaa lama wal jala dhaabee afaan Arabaa haasaween siin jee. Bar afaan Arabaa i'raaba jechuun bar giraamaraa miti. Giraamarri kun afaaniif fayyadaa bar. Bar afaan Arabaa daqiiqa lama yoo amma Ibrahim Usaa wal jala dhaabee Hamza haasawee. Anaa jechuun doolaara bari 5,000 kannaaf wallahi. daqiiqa lamaa miti Wallahi bar wabillahi. daqiiqa lamaa miti bar san hojii wal agarsiifti jirtini. Bara nama akka keetitti googilirraa qaree osoo hin taane nama ulamaa'ota hundarraa Iraa baasitti dabraa taphaquu kiyya. Wayna achi buutee ilmi karaarraa guuran ilmi. Maashaallah wallahi. Barnoota baratte na obsime barnoota baratte kana sartifikeeta tokkotti nan garsiiftu an sartifikeetaan si garsaa akkam taata Adam gaafadhu san. as baasiin je sartifikeeta Ni qaba, ganda sartifikeeta ni qaba, godhamu ni qaba. kan Ni yuunivarsiitiin qaba. addunyaan beektu Taphaqquu ni qaba lalammaan waan kan yuunivarsiitiin addunyaan beektu moo kan ganda keessa ishee Ishii tokko Certificate gabbuureen fixaa kannii hundarra gabbuureen fixaa. lakki kashe ganda keessa ishee tokko sii katabe moo kan yuunivarsiitii addunyaan beektu sii katabde laala akkam laala akka bareeda deemaa dhufu. Yuunivarsiitii Minisoottaatiin gabbaasee si garsiisa. Minisootaa. hootu gaa hoo haasawun beenu hootu hujiidhaan hoo haasawu Amma akka goonu sim akka goonu Eh. amma beekumsa waraqaatti qabdanii mi isilachuutti qabdanii haa jennu ayyee. Hojiin gaffituudha dubbiin laala. Waraqaa isirratti ilaala. Nama ijoollee sitti fakkaate yeroo akkanatti warra tattee wallahi sheeka keetiin jee atii miti sheeka keen rafeetii wajji morma wallahi sheeyni kiyya sitti hin dhufu. Anumaas sigaa anumaas si albaasa. Tiibga amma walitti isin fida. An amma walitti isin fida. An waayee sirraa barachuu jira wallahi amma isinuma jechaan dhiyoo tana topic kan dubbisu jira. Ifiifi waayee duun keessaa argadde ammoo isin deebisan ragaa keessan irratti waayee duun argadde topika biraa kan inni ansila amma tafakkura akka irratti Hamza wajjin istaatiin biratti hojii falmuuf fedhuu jira. Tafakkura hugunta qophii tafakkura naan jee jira. Usaa Hamzaan naan jee jira hedduu galatoomaadha hedduu isin jaaladha. Garuu kanaan booda garuu Adam naqliidhaan malee aqlii takkaan hin falminu. Kanaan booda aqlii nama daliilaan falmu wajjin afiti. Laal wanta kan siima tafakkura asirratti wanta kan siima amantii islaamaa keessa dhagee ibsaa amantii islaamaa keessa Hamzaa dhiisii abbaa fedhe hagartee quraanni rabbi irraan buune jeeyaman kana Muhammadin ergamne jeeyamanuttu amansiisuu ragaadhaan tireeffachuu dirqama amantii islaamaa keessatti yoo amantiif hin dubbadha jettee jechuudha. Yoo fedhii teenya taate ragaan an fedhu malee hin taatu jiraachuu malte. Yoo ammoo waan rabbi dubbachuu deemu. Naagalti waan rabbi yoo taate waan rabbi wantuun Amma waan rabbi yoo taate naqli waan rabbi yoo taate. hin dhabe ragaan dhabe. Adam kiyya yeroo gaarii wajji fudhanne galatooma. Ayyee iddoo waltoma isilachuutu wallahi iddoo sin jaaladha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ammoo waan tana takka osoo akka irraa murre maqaa rabbiitiinis si qaba. Himmuru hangaa taate iddoo waltoma ayyee. Thank you. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hawwattoota hawwattoota keenya. Akka sayyee sagantaan keenya xumurame. Turtii falmii har'aatiin taasifneen kanarra geenye jirra. Hedduu galatoomaadha. Viidiyoo keenya kana waliif qoodaadha. Share godhaa, like godhaa, commentis nu godhaa. Dhimmoota akkana adda addaa irratti namoonni wal falmuu feetanis namoonni hubannoo qabdanis nu qooduudhaaf miidiyaan keenya banaadha, qophiidha. Hedduu galatoomaa isiniin ja'a. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.